Nikah barbade fakkeenya barbadetti gara barbadetti kataara mana maamiti kun immoo abbaanni maasii hundi keenya iyyuu warra nageenya kee barbaadudha meenudha naati dubbadhu wanti jiru tokkoffaan wanti hojjeme kun waan namaan hojjetan nami kun nama anis beeku atis beeku dandeettii waan si himu ammoo tinuu qaamaan na biratti argamee gocha kan narra raawwate lammii biyya sanaati uummata afaan keenya kan hin beekne uummata gurraacha jechuudha. Armaan dura narra geggeessu turanii ka guyyaa armaan dura ka guyyaa paarkii kee jiru hin milkoofnee fi kaardhaa kun ammoo tinuu mananna dura raawwatanii kun milkaa'ee fi jiraa jechuudha. Garuu uummata waan kana narratti hojjete kan yoo maqaa isaanii eebalu jedhee as baase waan baddu dhalataa jedhee yaada. Saniifuu maqaa isaanii saaxilus hin barbaadu. Akka Oromoon wali buutullee hin barbaadu. Akka namni sun saaxilamee fuula dura kiyyaaf guyyaa lama keessatti akka duniyaa kanarra hin jiraanne hin beeku namsa maqaa isaa ho'a. Biyya sana keessa jiraachuu dhiisa. Saniifuu maqaa isaa waamu. Biyya kana keessa jiraachuu dhiise siin jedhe. Biyya tokko keessa jedhamnatti warra biyya san jirutu waan kana sirra godhe jechuudha. Namni sun biyyuma san keessa jira. Nama biraatiin hariiroo walitti kan qabaatu malee kan jiru anuma wajjin. Nama biraa jechuun akkam mucosii isaa qoranneessa. As biratti rakkoon isaanii maali sirraati? Fakkeenyaaf namni tokko sababa jira bar sababa kanaan naxamaduu danda'an jettee yaaddu sababa fakkeenyaaf maali? Kan akkatti lubbuu kan kee guyyaa yoo dubbatte maqaa isaanii lubbuun kee guyyaa lama keessa kan badu maali rakkoon isaanii maal sirraa barbaadan? Waan isaan narraa barbaadan hin beeku. Uummata akka waan kan narraa barbaadanii yakki kan kee kana waan kana nu goote waan kana nu jette wanni takka isaan ragaa qaban kan yakka qabu hin jirtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaari ka fuudhee Oromoo ko abbaan abdii edaa halkan gaakkumaa gara mana isaa fuudhanii gaara keessa geessanii illa halkan keessa sa'aatii 9 gaara keessan deddeemanii maallaqa waan qabu guutuu irraa fudhatanii jiranii akkan isarraa hubadhetti maallaqa kiyyanarraa fudhatanii jee dukkaana isaanii nageessanii waan akka wanti keessaa qabu hunda akka wanta isaanii irra jijjiiree fi gabbaasanii na darbanii feetu boolla seenii feetu karaa feete deemtanii karaa na darbanii na biraa deemanii akka malee rifadhee gaddee jira natti dhageemaa jira je'ee maramee taa'u jira manuma keessa jira ammaa fi akkasitti akka beektan ayyee.